daawwattoota keenya kabajamu arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa keessummaa tokko siniif qabannee dhiyaannee jira. Keessummaa keenyaas miseensa waraana mootummaa PP kan turee fi amma gara moonaa qabsoo bilisummaa Oromootti baasuun kan gidduu keenyatti argamu ta'a. Isin keessummeessuun ogeessota arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin kan isin waliin turu Annadii Oromooti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Keessummaa keenya har'aa egaa baganagaan wal argine baganagaan gara dirree qabsootti makamte sin jechuu barbaanna. Mee waraana bilisummaa Oromoo birattan si argaa jira. Ati ammoo miseensa waraana mootummaa PP akka turteen dhagaye. Maqaa kee dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaaf nuuf ibsi. Maqaan kiyya Ayyaana Lamaa jedhama. Itti gaafatamummaa waraana sirna PP keessatti irra turte akkasumas gahee hojii keetii dhaggeeffattoota keenyaaf nuuf ibsisin jechuu barbaanna kanumaa wal qabsiisee. Ani atikeetii aangoo hin qabu teessuma malee. Teessuma dhaabbataa. Jalqaba garam seensummaa waraana mootummaa gabroonfataa kanatti gaafa dhufte eessatti leenjite? Lolatti leenjite. Erga leenjitee baate garamitti bobbaate? Nageellee Booranaa. Waggaa meeqaaf tajaajilte? Jeefuri. Akkamiin gara waraana bilisummaa Oromootti dhufuu dandeesse? Ano. Waraana adda bilisummaa Oromoo duriyyuu Wallaggattii hin barbaada. Isaan beekaa amma kana booda carraa argatan. Gara kana akka dhuftuuf maaltu si kakaase? Oromummaa wanta kakaase. Oromummaa keetti si kakaase. Oromummaa keetiin hagamta akka boonta? Ano. Baay'een boona. Ayyee mootummaan waraana bilisummaa Oromootti akka harka hin kennanneef waraana isaan maal jedha leenjii irratti? Nasaatiin akka inni jedhu waraana akka kan laatan kan jedhu. Waraana shan nama qaltiifaa nama gudditti fayyada. Gochaa sukkanneessaa isinitti odeessaa wal. Hayyee moonaa leenjii keessattis ta'e erga baatanii waa'ee woboo kana maal jechuun isin barsiisaa ture mootummaan? Amma. Shanii numa balleessinadha. Shanii numa balleessina. Shanii waan badu ta'e. Hayyee kanuma wal qabsiisee gaafiin keenya egaa wal duraa duubaan akkuma itti fufeetti jira. Ati yeroo kanatti gara woboo kan dhufteef sababni guddaan maali? Sababni guddaan namni biyya baay'ee jira bara nageellee hambiin waraana makalaakaa. Achi keessaa dubartoonni jiru dubartoonni mucaa baatu jirti durbitti irra jirti. Galgala isaatiin golbataan bargadi baasanii gudee dubara. Ayyee gudeeddaan achi keessatti shamarran Oromoo gaafa gudeeddaman arguu jibbitee hayyooliin Oromoo gaafa gudeeddaman arguu jibbitee garanatti makamte jechuudha. Kanuma wal qabsiiseeti sababni isaa mootummaan PP lolicha mo'adheeraa woboo balleessee jira jechaa jira. Hoggantootni waraana PP dirqama woboo basaasuu isinitti kennanii maqaa harka kennachuun isin ergan qabu. Lakki qaba. Yeroo hawaasa keessa bobba'aa turtanitti waraanni PP tarkaanfii ajjechaa fi manneen gubuu fudhatu ajaja akkasii hawaasa meeshaa hin qabne irratti fudhachuun akka waraanaatti sirriidha. Qabatamaadha malee. Gochaan kun fudhatamuun isaa akka maal jettee yaadda? Kuno saraan sirriitti makiinaa uummataa gubee bara makiinaa shanii yaadee. Siina tiraakisa guddaa bitanii achitti gubeera. Tokko immoo ifoo deebiifee nageelle jira waramoo. Makiinaa uummataa qabeenya uummataa. Hayyee qajeelfama akkasii eenyutu laata? Akkasumas maaliif laatu jettee yaadda akka keetti akka dhuunfaa keetti? Hoggantoota warachitti kennaa saantu kennaa ijoollee mangoodhaa jiru ijoolleen hin gootu. Miseensi ajajuma fudhatee ajajumatti kenname raawwataa jechuudha. Yoo raawwatu baate miidhaa akkamtu irra ga'a? Ngoo sanatti ajjeesu bara. Ijoolleen akkasitti didanii isin biraatti ajjeesan jiru? Mucaa tokko jira Arargee. Ijoollee Arargee. Maqaan isaa eenyu jedhama? Maqaa Obsaa Ibraahim. Obsaa Ibraahim jedhama. Eessatti ajjeefame? Kunoon mukayyatti motorii gubeen nadi diyan. Inni dideen naan ajjeesa. Nani ambulaansii keessa kan kun nageelle tirani nageelle guyyaa lama shaniidhani. Shanteetu bakka ajjeesan bakka. Awwaalcha isaa namni beeku jira? Kunoon nageelle awwaalchisa. Maatii isaatti manii jiru? Namni tokko itti. Hayyee gaafiin keenya egaa akkuma itti fufeetti jira. Osoo gara waraana bilisummaa Oromootti hin dhufini waraana kanaaf ilaalcha akkamii qabaachaa turte? Amma hoo erga gara kana dhufte maal madaalte? Adda addummaa jiru nuuf ibsime. Lacha duriyyuu waraana adda bilisummaa Oromoo nan jaladhaan. Amma margitti dabalame baay'een guddaa kan malee dhugaa.
Ayyee gaafa itti makamtu waraana mootummaa kana humnaani fuudhaniitti si argamu akkuma dhiyoo kana dhagaa jirru argitee waraana ijoollee dargaggoo biyyattii keessa jirtu humnaan guuranii gara dirree leenjiitti bobbaasaa jiru. Akkuma kana humnaan si geessammoo ofumaa keetiif fedha keetiin deemte. Wallaggaa humnaan geessan bara. Humnaan si geessan. Nama 8 humnaan qabanii ambulaansii keessa kaa'anii geessan. Ijoollee waliin deemte baay'ee jiru. Nama 8 wajjin jiru. Haalli mootummaa PP irra jiru maal fakkaata? Lola gaggeeffamaa jiru kanaan keessoon isaa akkami? Maal irra jira jettee yaadda? Keessoon isaa inuma balleessinaa malee kun maal balleessinaa ofiisaatti badaara bara. In balleessinaa irratti badaa jira. Kanaa wal qabsiisee gaafiin tokko kan si gaafadhu gaafa loluu baatanii waraana bilisummaa Oromoo irratti duuluudhaaf baatanii gaafa achi keessa turte keessatti jechuudha. Humna guddaan baatu gaafa humna guddaan baatan kana waraana bilisummaa Oromoodha in balleessina jettanii gaafa baatan miidhaa akkamitti sinirra gahaa ture? In balleessina gaafa baani baay'ina namoonni 300 fa'itti gala bara cakkaatti. 300 itti galaa itti ba'aa kan duulu itti agarsiisan bara. Kan duulu booddee ijoollee dabartanii gaafa dur guttaan ta'u gaa. Kan duulu ambulaansii keessa kaa'anii nageellatti geessu. Warri kaan hin beektu warri kaan ammatti itti ba'anii numa duduu bara keessa. Nama 300 keessa namoonni 50 waa du'e numa gala. Madoo fi reeffa isaanii isinitti agarsiisan. Agarsiisan moo agarsiisan ijoolleen immoo sana deemtu ni lolata. Lolatti akka isin adeemnee fi deemtanii fi madoo fi reeffa keessan isin waliin agarsiisan jechuudha. Ayyee gaafa wal biraatii of dhabdani akkamiin beektu re'ee balluuna biraatii du'ee balluuna biraatii madaa'ee kan jedhu. Isa mootii tokko rukutamee nan deemee isin jedhu inni kufee isin jedhu gaggabdoo qaba isin jedhu. Gaggabdoo qaba isin jedhu. Tooftaa ajaa'iba. Uummata Oromoof toorri qabsoo sirriin kami ammatti eenyuun jabeeffachuu qaba jettee yaadda? Waraana adda bilisummaa Oromoon jabeeffachuu qaba. Kaayyoonni waraana adda bilisummaa Oromoo akkamitti fudhata akka mataa keetti? Ani laftee mana fudhaa. Hayyee gaafiin keenya akkumatti fufee jira. Waraanni sirna PP namoota ni ajjeesa ni saama. Ati waraana keessa turte yoo gochaa badii kana keessaa qabaatte yookaan sababuma miseensa isaanii taateef uummata Oromootiin maal jetta? Kan gochaa kana isin goone uummata Oromoodhaaf immoo inni ma dhaabbanni jira. Gochaa kana keessaatiin qabdu jechuudha. Hin hojjan. Ayyee sababa miseensa dhaaba kanaa taatee miseensuma warra sanaa taatee wajjin turtee fi uummata Oromootiin maal jetta maal dhaamtaaf? Gochaa darbe irraati baradheen kiyyaan kaayyoo haqaatti makameen jira. Uummanni Oromoo immoo mootummaan kun akkana rakkoo akkanaa uumaa jira waan ta'eef kana kan godhaa jiru qaama akkanaa jettee akka nuuf ibsitu barbaanna. Qaama kana kan godhaa jiru makalaqama. Makalama kamatti gochaa kan hojjetaa jira. Dirqamaan wanta itti kennamee fi inuma gooti ijoolleen bara. Ani immoo kalee isinirra dhaabbachaa ture uummata Oromootiin har'a isiniif dhaabbachaa jira jechaa jirta akka sagalee keetirraa dhagahaa jirrutti jechuudha. Kanaaf mee uummata Oromootiin yakki suni yakka walootitti dhiifama gaafachuu dandeettu jira. Yakka uummata Oromoo irratti kaleeraa raawwachaa turte keessa kanarra dhiifama gaafachuu dandeessu yookaan qabdu jira. Ani uummata Oromoo irratti waan tokko goone bara. Hayyee waraana sirna PP ilmaan Oromoo miseensa waraana PP ta'uun amma achi keessa hojjechaa jiraniin maal jetta? Ergaa maalii qabdaaf? Uummata Oromoo achi keessa hojjetaa jiraniifi akka isaan hojjenne barbaada. Yooma waraana adda bilisummaa Oromoo makamu jibban irree akka isaan maatii isaaniitti galanii. Akka isaan maatii isaaniitti galanii maatii wajjin jiraatan. Amma asirratti kan wal qabsiisee si gaafachuu barbaadu jecha maatii jetteeni waraanni mootummaadha gaafatiin dhiistee biraatii mana galtee teessu nagaa waaraa siif hin kennu. Nuffii yookaan jibba hojii kiyyaaf qaba jedhee siinsi ajjeessu barbaada ergati hojii isaanii wajjin eegaltee dhiistee biraa galteeti gaafa galan roorroon akkasiirra ga'uu danda'a kana oomishee akkam jetta? Maal isaan bakka itti fakkaata amma ijoollee Oromoo wajjin jiru ijoollee Wallaggaa hin jiruni yoo waraana adda bilisummaa Oromootti makamu jibbani Wallaggatti maaltu beekatanii galanni ta'uu hin danda'u bara. Kanaafuu bakka fedhaniif haala jiru barbaadatanii haala mijataa barbaadanii yoo katamaaf har'a yoo ta'u barbaadanii katamaarra hojii hojjetanii jiraatan. Yoo qabsoo sabaa gaggeessu baatanii illee jireenya dhuunfaa isaanii haa jiraatanii jechaa jirtu. Hayyee baay'ee galatoomi gaaffii fi yaada babbareedaa nuuf kennaa turte xumura irratti dhaamsaa fi yaada hafe yoo qabaatte caarraa kanatti fayyadamii dabarfadhu. Xumura irratti uummatuma Oromoo warra makalaqaa jiru kana keessa
warri mana tafe jiru kana keessas warri mana makala kan jiru akka tambiitti galanii warri mana tafe immoo akka tam makala hojii mootummaa kan inni barbaadu. Akka hojii mootummaan hojjan. Maatii keetiif waan dhaamtu qabda maatii irraa dhalatteef. Animo. Tarii akka carraa ta'e miidiyaa kanaan daawwachuu hordofuu danda'an. Ani fayyaa man qabaa kan mun namudha. Kaayoo qabadheen itti fufaanan eeginaan eebbisaadhaaf abbaa kooti waan jettu qabda. Kaayyoon qabadhe jiru hojii ammoo adda waraana dubbisu moo jechuun barbaada. Kanaafuu eebbaa na eebbisaa jechuun ni barbaadda. Hayyee baay'ee galatoomi akkuma jechaa turre hayyee miseensa raayyaa ittisa biyyaa mooraa waraana sirna PP ganuun gooticha waraana bilisummaa Oromootti kan harka kennattee dhiyaattee yaada jiru karaa irratti biyyoolessa Oromiyaa waan dhageeffattootaa fi daawwattoota keenyaaf qooda.